Ani anuma ani kun ammoo Umar al-Faruq bin Sheikh Ali jedhan jedhani. Kanaan dura marsaalee miidiyaa garaagaraa irratti akka hojjetaa turte nan beeka. Barnoota abbaan koo bakka kennaa ture. Maarree hawaasni kan kee hawaasni Oromoo Faaruqiin maaliin si beeku? Wanni hawaasni naan beeku ammoo hedduu karaa akka amantaatitti barsiisa amantiitillee amantaallee ni barsiisa. Ammoo karaa hawaasummaatitti walaloo adda addaa qopheessa. Rakkoo barnoonni namarraan gahullee ni beekan. Mudannoon yeroo bara barnootaa kana keessa ture wanni si qunnamee mudannoo qabdaa tarii. A'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim jedhana jechuudha. Yeroo ammaa kanatti dargaggoon Umar Faaruq eessa jiraataatti hafu? Biyya Jarman jiraadha. Dhiyeenya kana marsaa miidiyaa hawaasarra kan naanna'aa jiru waa'ee kitaabaa irraa gara onnee jedhu tokkotu baay'ee haasa'amaa jira. Irra caalaa namoonni na hordofan Facebook irratti na hordofani. Waa'ee kitaaba kanaa gabaabatti nuuf ibsinee daawwattoota keenyaaf kitaaba kana kan barreesse si'i. Facebook koo jala fakkeenyaaf fuula Facebook kiyyaa jalatti nama 75,000 akkasitti na hordofa. Kitaabni kun maal irratti xiyyeeffata? Maal of keessaa qaba? Onnee tiyya irraa gara onnee hawaasaatitti kennaadha jechuudha. Marsaalee miidiyaa hawaasaa kam fayyadamu? Waan sirrii yoo ta'e ammoo wanta san itti fufuu danda'a waan jedhu dhaabni isa kana. Kitaabni kun qabxiilee sadii irratti hundaa'aniiti jechaadha kan barraa'an. Mata dureen tokkochi waa lama sadii of keessa qabata. Walaloo, jecha quraanaa, jecha hadiisaa, jecha hayyoota amantiidhaa akkasuma jechoota hayyoota uummata biraa irraallee ta'an amantaa islaamaa qofa osoo hin ta'in waan kana deeggaru. Kitaaba kana barreessuudhaaf maaltu si kakaase ammoo maaltu fakkeenya sii ta'e? Faranjiin jara deemaa jirtan kitaaba barreessuu dadhabaa jedhee. Marsaa Facebook irratti akkan odeeffadhetti qaamni ta'e tokko kitaaba kan kee kana maqaa jijjiiranii. Kitaaba jechuun ilmoo du'uu hin dandeenye wanta jedhu sammuu keessa seef godhee. Ilmi Yesuus raadiyoo kitaabni waggaa 10 boodallee ni mul'ata. Kitaabni kun yoom hawaasa bira ga'a? Gaafa san irraa natti aarii qabaa turan. Suuraa kiyya balleessuu, eegsirra kaa'uu yookaan immoo bineensa adda addaatitti fakkeessanii. Amma booda Faaruq irraa maal eega hawaasni kee? Guyyaan eebba isaa ammoo Noovembar 9 2019 ji'a itti dhufu kana jechuudha. Ji'a dhufu kana gaafa guyyaa 9 Noovembar. Kanuma qofa hojjettee dhaabbachuu barbaaddamoo amma booda maal sirraa eegu hawaasni kee?